السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagireen kiin dhagamaan Eh, sheekha baga nagaan dhuftan. eh, Nagaan isin deebise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ليس البر أن تولوا وجوهكم. gaariidha. Leessa birra jechuudha. Gaarii waan taane jira. Birriin kun ismu jaami'u likulli khayrin jedhaniin. Takkaa'u kullu maa yuhibbuhu Allaahu wa yardaahu jedhaniin. Kanaafuu birrii jechuun kun keessatti khayriin kun namni kun itti if kenneeti bal'inaan isa hojjetaa jedhaniiti dhiphina tokkoon maletti. Leessal birra jechuudha gaariin taane أن تولوا وجوهكم. maareen antuwalluu isin garagalchuu yaa وجوهكم fuulan keessan isin garagalchuun gaariin taane fuulan keessan isin yahudotaa fi nasaaraan fuulan keessan isin garagalchuun gaarii waan taane jechuudha. Qibala al-mashriq قبل المشرق ya gara bahaatii fi والمغرب. gama dhihaa jechuudha. Garagalchuun gama gartanii ammaan tanaa bahaatii fi gama dhihaa fuulan keessan isin garagalchuun gaarii waan taane jechuudha. Qiblaan keenya garana jettani jarri yahudaadha gama dhihaati beetul maqdisiin. Kun ammoo jarri nasaaraadhaa kuni gama bahaa kana garagalan jechuudha. Maaliif jechuudha inni kuni gaariin taane ammaaf qiblaan bifa kanaan jiru hin jiru. Maaliif hin jiru? Maaliif jechuudha eenyummaanuu nabiyyicha kanatti amanuu qaba. Osuma nabiyyoonni sunu amma ka jiraatan taani latu'minu nabii wala tansurunnaa jechuu jira. Kanaafuu isin bifa kana deemuun sirrii miti. Fuulan keessan garagalchuun jiha bahaatii fi jiha dhihaa garagalchuun gaariin taane. Kuni rakkoo mataa keessanii. Kanaafuu ammoo wanti kanaa kun hin jirtu. ولكن البر من آمن بالله. ولكن البر jechuun ammoo akkana haa jennu gaariin ammoo kana haa jennu gaariin man aamana billaahi. Birru man aamana billaahi. من آمن بالله. ولكن البر jechuun ammoo kana haa jennu gaariin ismu jaami'u likulli khayrin ka jennu kuni gaariin man aamana billaahi birru man aamana billaahi. Gaarii nama Allahatti amanee takkaa immoo iimaanu man aamana billaahi. Iimaana nama Allahatti amaneeti. Akka kana ta'a. Takkaa immoo walaakinna albirraa kana walaakinna zalbirri jedha. Ammoo kana haa jennu saamni gaariidha. Man aamana billaahi nama Allaha fi wal yoomil aakhiri guyyaa akhiratti amanee. Maalifi akkana goona yoo jenne birraa kanaatu ismal ma'naa jedhan. Isa kanarraa immoo ismal ayniidhaan maneen kun ismii zaataa tokko saniin irraa kabareessuun hin ta'u jechuufi bifa kana seenna jechuudha. ولكن البر ولكن ذا البر تكا ولكن البار
من آمن بالله واليوم الآخر لك. ولكن البر ممكن أجن غارين من آمن بالله، بر من آمن بالله وإيمان من آمن بالله. غارين ما الله تأمنيتي تكو إيمان ما الله تأمنيتي واليوم الآخر. واليوم الآخر ويا الدنيا تنابر عبودة أمنيتي إساساني غارين إيمان إساسانيتي تكو بر إساسانيتي مالي أكان كبلان كينيا غمانا جاني أكان غرغلون كوني غاري انتاني آية. والملائكة إيمان نما الله تأمنه تكو بري نما غرتي بري يا نما الله تأمنه تكم بيا آخرت تأمنه والملائكة يجون أمس إيمانا نما ملائكة تأمنه تكو بري نما ملائكة تأمنه والكتاب والكتاب خان كتابة تأمنه كتاب نقولي علي جنسية غوري جنس كتابة كتب منزلة شوفت أمنه تجيجو kun keenya miti dubbiin ka achi jirtu maaliif cufaa naabuse waan takka waliin ahdiyyaadha ka qur'aanatti amaneeti gaarii nama qur'aanatti wannabiyyiina gaarii nama mallee nabiyyootatti amaneeti nabiyyoonni kuni cufatti amanuu qabdanii inni kun keenya miti dubbiin bakka fedhin jirtu jedhaa jira. وآتى المال على حبه sun kufrummaadha malee imaanaa miti. وآتى المال jechuun wabirru man aata almaala gaarii nama ammas qabeenya kennateeti horii kennateeti alaa xubbihi alaa xubbihi jechuun maa xubbihi jechuun horii san jaalatuudha wajjin horii san jaalatuudha wajjin akkana gaarii takka kennu horii san jaalatuudha wajjin birrii nama qabeenya gartanii horii kennateeti horii san jaalatuudha wajjin kennuu san jaalatuudha wajjin Allah jaalatu osoo hin ta'in isa kana irra bareeda maalifi lan tanaalu birra hatta tunfiqu ذوي القربى واليتامى وحبه المسلم gaarii nama galeetii horii kennateetii wajjin takka kennuu san jaalatu wajjin eenyuuf kan kenne zawil qurbaa jechuun saahiba aanatiif kan kenne saahiba aanatiif aanaa ifiitiif jechuudha saahiba aanatiif kan kenne maaliif sadaqatu wasilaa Muhammad sallallahu wassalaam kanaafu saahiba aanaa jechuun aanaadhaa kennuun sadaqallee namaa taateti ammas jechuudha gaa maxxanfatullee namaa taati galanni isii guddaa waan ta'eef واليتامى wamu yatiimiin ka jedhan kana ijoollota gartanii abbaan qabnelleef kani kenne jechuu qabeenya san ijoollota abbaan qabne gartanii والمساكين abbaa isaanirraa jechuudha kophaa baate jechuudha yatiima jechuun abbaa isaanirraa kophaa baate abbaa ifii dhabdisanii ijoollota abbaan qabnelleef kani kenne والمساكين ammas miskiinawwaniif kan kenne gaarii nama miskiinawwaniif qabeenya kana dhabaa jechuudha isa gartanii miskiinummaan kun waan ittiin sossoobu dhabee as kanatu jedhan ka isa teessifte jechuudha mana harka maratee kan taa'e jechuudha hojiitti boba'u dhabee kanaafis jechuudha warreen dhabaa kana miskiinawwaniif dhabaadhaaf ummatoota dhabootaniif kan kenne gaariin isa sani وابن السبيل أمس المخرات كان خنيج المخرة
ilmi karaa kun egaa karaan ilmas hin qabu gaa waa intalas hin qabu akkana jechuun ilma karaa jechuun namichuma karaa san qabate jechuu akka ilmoon maatii fi abbaa fi haadha fi qabatutti akkasitti ilma karaatu kan kenne imaltaawaa tokkoof kan kenne jechuudha. Gaarii isa saniiti imaana isa saniiti. وفي الرقاب والسائلين والسائلين jechuudha warreen kadhatelleef kan kenne warreen kadhatelleef kan kenne gaarii isa saniiti imaana isa saniiti malee kafaranii karaa adda addaa garagaluun kun sirrii miti jedha. وفي الرقاب خخرادي مخو يو خدت اللي بات خخرادي مخو يو خدت اللي بات ما حنا نبي تنو مغا جري دراهم خدت الله جري خوني ذوي القربى في يتامى في مساكين في ابن السبيل خجنكم أفرمكم خدمتون معاملتي بكي تخنا أسيج إهمج وسائلين كوني وروت خدت خنابس kan kenne jechuudha daabboota kanaa biti yookaan kana ta'e rakkoo kanaan natti jira jedhee kan warreen kadhatulleef kan kenne birrii isaaniiti. Birrii namoota kanaati. Kanaatu birrii jedhama jechuudha. Gaarii jedhama. Wafirri qaabe. Wafirri qaabi. Ammallee wafii fakkirri qaabi jenna. Gatee jaamura qabatin jennu. Aliitti naqee jamma. Kanaafuu jechuudha. Gateettawwan furuu keessatti immas gaarii nama kenneeti imaana nama kenneeti kan nuti ilaallu jechuudha gateettawwan furuu keessatti jechuudha. Akkana jechuun kan gooftan isaanii isinin bilisoomsa jee kitaabaa godhee kan maallaqa isaan irraa kafalee akka bilisaawan godhee jechuudha. Takkaa immoo yoo jenne akkanumatti ka'eetuma maallaqa kana baasii godhee gabroota kana bitee kan bilisoomse jechuudha. وأقام الصلاة أمس غاري نما صلاة رابطي غاري نما صلاة رابطي غاري نما صلاة رابطي صلاة رابون كوني أكاتن غرتي أمانتان ittiin dhufe ibsa amantaan godhe salaata jechuun waan akkanaati jedhee kaayyoo adda addaatiin awwala Allahu akbar irraa jalqabamee hamma assalaamu alaykum jedhamutti bifa saniin namoota jechuudha gaammaan tana jechuudha akkasitti birrii nama gartee salaata san dhaabiti jechuudha akka kana. Maaliif salaata kana dhaabuu jaa? Salaata kana dhaabuu jaa dhaabuu jechuun kun waan inni barbaachisu cufa guuttachiisanii bifa saniin nama salaati jechuudha gaarii nama salaata dhaabiti. Wa'aata zakaata. Wa'aata zakaata. Ammas jechuun gaarii nama zakkaa kennateeti jechuudha. Gaarii nama ammas zakkaa kennateeti. Gaarii nama ammallee zakkaa kennateeti jechuudha. Zakkaa fardii godhamtuu taate kan kennateeti jechuudha. Akka kana gaarii malee bahaa fi dhiyaa garagaluun waan duraan dabre jechuun kanas sakami jechuudha jala deemuun ambiyaa amma dhufee didanii ambiyoonni wanna biyyiina guututti amanuu qaba malee tokkicha bichaa qabatee deemuun sirriidha miti. Yaada jedhamu kuni kufrummaadha jee lafa kaayaa jedha. Walmuufuuna. Walmuufuuna bi'ahdihim. Akkanadha. Ilmi karaa kun karaa lamaan namarraa qabaa jedhame imaltaawwan muslimaa kun inni tokko isuma keessummeessitee bakka inni sitti godhetti bulchuu inni tokko immoo waan inni karaan dabru gartee itti kennu jechuudha bifa kanaan jechuudha akkatti ilaalama. Walmuufuuna mallee eenyummas walmuufuuna jechuun man amana irratti haxxafaa birru man amana akkuma jenne sanitti wabirrul muufuuna jechuun muufiidha. Ammallee gaarii warreen guututii bi'ahdihim. Bi'ahdihim. Ahdii isaanii kan guutaniiti jechuudha. Ahdii isaanii kan guutaniiti. Ahdii isaanii gaarii isaanii saniitu birrii jedhama jechuudha. Teessan tanaan jedhame.
إذا إذا عاهدوا عاهدوا وأهدي قران كأهدي قوتني بالرجال خنات دوبا غاري سانن كناتو غاري والص ممالي خامبراتي متي اسم بها سنستي قبل خين جتني أمنوا ضدني نبيوتتي نبي tokko tokko waan amantanii fakkeessitanii bifa kanaan jechuudha miti. والصابرين والصابرين وأمده الصابرين جنة آية من السبي وانتيف يعني ننفارس خالقات جاء ورين أبصم ننفارس جاء ورين أبصن فارسي مال كيسة خان أبصن في في البأساء البعثاء في البأساء جتون چنكي خيستي ورين أبصن سن فارسا چنكي خيستي ورين أبصن سن قردك سنن سن فارسا والضراء والضراء ضراء مالي ورين كوني چنكو مغا الدمان قبو جنة مالي بأساء كوني فعلاء من البؤس الراتين ما جنة ضراء كونيس فعلاء الضر الراتين ما جنة خرمة قدين حاتو أمو أدان قبون وانت تقو بتشاججو إيساني متى تكشو أدان قبون بلاغة قرآن تتخناتي قناه في البأساء چنكي خيست والضراء فجد أفا خيست أما صو وحين البعث أما سيجو خاني أبسن جيجو دا وحين البأس هبو حرب اللي جيجو هبو حرب اللي خأبسن جيجو هبو لولا جيجو بأسين كوني سمى سلام دائرا جيكم ولا يأتون البأس إلا قليلا جاء جير سورة أحزاب كيسا سانيب جيجا أسبأ سائي في الضراء تجرب فعلائي بأسمر دور الراجارات خنم مودوبا بأسين السلام جيكم أما كم قونا يوجد وحين البأس هو حرب اللي جيجو حربي خيسة اللي جيجو يرولا لقتلوا للي ورن أبسن سنين فارسا غايا أولئك غاري أكخانا بأسا في ضرائن كون في لينك أباني جدا خان الرجال لأنهما اسمان وليس بناء جاجرة يا أولئك إسانا دبتا موتا هنكوني خامغا الذين خيساني تجني كتب دبنهم بدنا دبنهم أولئك إسانا سوري الذين صدقوا صدقوا warreen dhugaa dubbatan jechuudha isaanan suni ka dubbatame kuni warreen dhugaa dubbatanii jenna وأولئك isaanan suni masirra sii deebi'ee humul muttaquun هم المتقون isaanumaatu warreen shirkii fi maasii eeggatu jechuudha isaanumaatu warreen shirkii fi maasiillee eeggatu takkaa'oo warreen rabbi sodaatan jechuudha warreen rabbi sodaatan takkaa'oo warreen idduu isaaniitii fi idduu jahannamitti idduu ibidda sanitti tika godhatan jechuudha kunis maali yoo jenne wantoota Haaliqni subhaanahu wa ta'aalaa itti ajaje hojiitti jijjiiruudhaan wantoota Allah irraa dhoorge irraa dhoorgamuudhaan jechuudha. يا أيها الذين آمنوا akkana muttaqiinan kun hiikaa sadeen kana qaba. Taqwaa haa hunaa oguu jee min taqwal quluubi oguu jees bifa sanitti katti deemna inni kunis inni lamaanis jira jechuudha. Yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warreen amanee كتب عليكم القصاص kutiba jechuudha alaykum alqisaasu isin irratti walqixxeessuun fardii godhame jechuudha. Isin irratti walqixxeessuun fardii godhameeti jira. Walqixxeessuun jechuudha. Silaa qassiin
asliin isaa القتل asararraa deema jechuudha. Faana jala deemuu jechuudha. Maaliif namicha gartanii wal qixxeessu kanaatu faana waa wal qixxeessuu san jala deema jechuudha. Fil qatla في القتلى akkuma fardaddaalaa saarimaa qasasaa jennu sana. Fil qatla jechuudha. Beeyna al-qatlaa jennaan. Iddoo warra wal ajjeese qisaasa baasuu tanaatu wal qixxeessuudha. Iddoo warra wal ajjeese wal qixxeessuun isinirratti fardii godhameeti jira jechuudha. الحر بالحر Akkasani wakatabna alayhim fiihaa anna nafsa binnafsi jedha suuraa maayidaa keessatti. Uummata Yahudaa irrattis akkatti dirqama goonee akka jirru tooraa keessatti sunni kun akka jiru ta'uu haasaa jira. Kanaafuu al-hurru bilisniya بالحر yuqtalu bil-hurri jechuudha. Bilisaaf ajjeefama jechuudha. Bilisni bilisaaf ajjeefama. Wal-abdu bil-abdi. والعبد بالعبد Wal-abdu gabrichillee yuqtalu bil-abdi gabricha ajjeesuudhaaf jecha ajjeefama jechuudha. Saniif jecha ajjeefama. والأنثى بالأنثى Wal-unsaa ammas dhalaanis bil-unsaa dhalaa ajjeesuudhaaf jecha ajjeefamti. Akkana jedhe amma inni kun. Asitti kana jedhe. Kun ammoo anna nafsa binnafsi jee akkasitti oofe. Maaliif lubbuun lubbuma kan jedhu kaase. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam al-muslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum jedha. Kanaafuu muslimtoonni dhiiggan isaanii wal qixxaattii jedha. Akkatti hogguu laalle mafhuumni bilisni bilisaaf ajjeefama, gabri gabraaf ajjeefama, dhalaan dhalaadhaaf ajjeefama kan jiru kuni inni bilisaatii fi gabra jidduu akka waan qisaasni yaane godhee jechuudha. Dhalaa fi dhalaan dhalaaf ajjeefama jechuun dhiirti dhiiraa fi dhalaan dhalaaf malee dhiirti dhalaadhaaf hin ajjeefamtu, dhalaan dhiira ajjeesuudhaaf jecha hin ajjeefamtu kan jedhu kennee jechuudha. Haa ta'u gama biratti gama hadiisatti illee gara waan tooraa keessatti rabbiin buusetti illee wanti kun jijjiirama akka hin qabne ta'uu kennee jechuudha. Inni mafhuumni kun mantuuqa adillaa biraa dura dhaabbatuu hin danda'u yaada jedhamu qabna. Kanaafuu lubbuun lubbuma. Kanaafuu dhalaa fi dhiirtiinis waliif ajjeefama. Kun hadiisa keessatti illee bal'inaan jira. Kanaafuu jechuudha dhalaa yoo dhiira ajjeefte dhiirti yoo dhalaa ajjeefte waliif ajjeefama. Akkuma sani jechuudha gabri yoo bilisa ajjeese bilisni yoo gabra ajjeese waliif ajjeefama. Inni hadiisichaa immoo bakka biraa jirus jechuudha hogguu laalamu ciminaan dura dhaabbatuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif inni kun bifa kanaan laallee muslima taanaan inni muslima ta'e muslimaaf jechuudha. Dhiigni isaanii wal qixxaatu waan jiruuf bifa kanaan deemuun barbaachisaadha. فمن عفي له namni isaaf irra dabruun godhame min akhiihi min dami akhiihi jechuudha. Dhiiga obboleessa sarraa ha isaaf irra dabruun godhame shay'un waa tokko ha isaaf irra dabruun godhame jechuudha. Waa tokko ha isaaf irra dabruun godhame. Waa tokko ha isaaf irra dabruun godhame jechuudha. Waa tokko ha isaaf irra dabruun godhame. Kanaafuu maaltu jira? Famaniin kun namicha nama ajjeese kana ha isaaf irra dabruun godhame min akhii min dami akhii jechuun dhiiga obboleessa sarraa ha isaaf irra dabruun godhame obboleessi isaa kun ka ajjeefame sana. Ha isaaf irra dabruun godhame. Maaltu irratti jira hogguu jenne isaasaa hin baafadhu waan akka gumaafaa naa kafaluu qaba malee jedhamee
namni isaa bira dabruun godhame jechuudha. Qaatileen tokko kan isaa bira dabruun godhame maal ta'uu qabaa kan jennu fattibaa'un bil ma'ruuf. فاتباع بالمعروف Fa'alee ittibaa'un bil ma'ruuf. Akka beekame jala deemuun isarratti jira jechuudha. Akka beekame jala deemuun isarratti jira jechuudha. Maaliif akkaataa amantaan jettee gumaan itti kafalamuu jira. Inni amdiidha akkaataa itti kafalamuu jira. Inni immoo jechuudha khaxaatis akkaataa itti kafalamuu jira. Inni khaxaa shibal amdiitis akkaataa itti kafalamuu jira. Kanaafuu bifa kanaan laalamee gumaa sani raawwatu qaba. Riwaasan raawwatu qaba. Bifa kanaan akkatti deemamuun dirqama jiru jechuudha. وأداء إليه وأداء kennuutu isarratti jira ammas ilayhi إليه gara isa gartee isaaf irra dabree sanitti kennuutu irratti jira jechuudha. Gara isaaf irra dabree du'e har'a namaa dabru kuni waliyyii kana. Waliyyii amma rahimaa isa du'ee kana. Duuba waadaa'uun kennuutu irratti jira. Akka beekame jala deemee kennuutu irratti jira. Gara gartee isa gartee irra dabree sanitti biisaan jechuudha gaariidha. ذلك تخفيف من ربكم ذلك jechuudha inni suni yooni fi qaamni gartee rakkoon irra dhufe suni lakki guma fudhannaa hin ajjeefannu jechuu jedhanii bifa akkasiitiin gara gumaadhaa galuun godhamee zaalika jechuun gaa gumaa kafaluun suni takfiifun min rabbikum. تخفيف من ربكم gaariidha. Takfiifun laaffisuu min rabbikum rabbii keessan irraa ta'e. Laal afii kana nama hayyamuun kun afiin kun gara gumatti gala. Lakki gummaa fudhannu komatti walitti nu araarsa yoo jaanis qonni ni danda'a jarri gamasiisu. Haa ta'u lakki qisaasa nama ajjeefnu lubbuu irratti wanni maan feenya'uu du'e kabiraa wanni ajjeefuuf jiru jedhanii gara gumatti hogguu galaanis zaalika jechuun afiin kun irra dabranii gara gumatti galamuun kun takfiifun min rabbikum jechuudha sablisuu rabbii keessan irraa ta'e warahmatun. ورحمة Rahmata guddaa jechuudha rahmata guddoo taate ta rabbii keessan irraa taate jechuudha. فمن اعتدى Namni hisaabaa bahe بعد ذلك بعد ذلك eega saniiti jechuudha. Eeguma saniiti. Duuba akkami yoo jenne namni hisaabaa bahe eega saniiti. Eeguma takfiifa saniiti jechuudha. Maaliif egaa gumaa fudhate. Eeguma gumaa fudhatee deebi'ee namicha sana ammas ajjeesa. Eesuma eeguma gartee afii godhee lakki afiin tiyya sun hin taane namni kun nu ajjeefamuu qaba. Akka keenya du'etti sunis du'uu qaba. Walqixxummaan argamuu qabdi jedhee namni eeguma takfiifa kanaati namni hisaabaa bahe فله عذاب أليم isa saniif tahaadha qixaanni hedduu laalessaa ta'e isa saniif tahaadha. Isa saniif tahaadha qixaanni hedduu laalessaa ta'e. Hin dhiifamu jechuun kun sirriidhaa miti. Wanti if duuba deebi'uuf hin jiru. Takkaa jirtu akkas jennaan asumaan itti fufuu malee gara biraa deebi'uu hin danda'udha. ولكم في القصاص حياة gaariidha. Walakkum isiniif taana fil qisaasi walqixxeessuu kanaan keessatti hayaatun. Hayaatun jechuun tanwiina taaziimaati. Jiruun guddoo taate isiniif tahaadha. Jiruun guddoo taate isiniif tahaadha jechuudha. Jiraatu jedhama. Jiraatu. Jiruun guddoo taate walqixxeessuu saniin keessatti isiniif tahaadha jechuudha. Yaa ulil albaab.
آية يا أولي الألباب. لقام الو آية آية لقى من لقى. ولكم في آية القصاص حياة. والقيسو خيستي نمت أجيبمي في خر أجيسي قصاصني بافمي والقيفمو خيستي حياة جتون تنوين تعظيم وانته حياة جرون guddoo taateetu isiniif jira. Akkana jechuun maal jechuudha yoo jenne namni tokko kan nama ajjeese ni ajjeefama. Namni nama ajjeese ni ajjeefama. Ajjeefamuu qaba. Jennee waan kana murteessuun keenya fuulduraaf maal kenna? Namni kun akka waliin tuqne kenna. Maaliif nin ajjeefamaa jechuu hogguu beeke namni kun wal tuquu dhabuutu dhufa jechuudha. Kana hayaata jechuun. يا أولي الألباب. Yaa saahibban aqliidha. Yaa saahibban aqliidha. Yaa warreen aqlii qabu jechuudha. Aqlii saliima taate, tan sahiha taate, tan kaamila taate, kan qabu ilaalcha kan qabu jechuudha. Ilaalcha kan qabu jiruu guddoo taatetu isiniif jira. Namni bifa kanaa waluun tuqu. Anis jechuudha akkoo narratti uumama ja'a. La'allakum tattaquun. لعلكم تتقون. Isin akka eeggattaniif jecha dubbiin kun kan kaa'ame akka eeggattaniif jecha. Eeggatuu maali yoo jenne taqwaan asii kun kan eeggatuuti inni kunis. Shirkii fi maasii jennee dubbannu san akka isin eeggattaniif jecha maali nama ajjeesuu kanarraa nama ajjeesuu kana akka sodaattanii kanarraa fagaattaniif jecha. Kanarraa fagaattaniif jecha. Bareeda.